Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Doosee har'aa eegaluu feeta fakkaata. Doosee osoo eegalin duraarraas dhaamsa dhaggeeffataa keenya irraa nu ga'e tokkoon deebisuufadha. Har'as nama mudannoo jireenyaa qabutu yaada erge. Mudannoon jireenyaa barumsa guddoo namaaf taati bara. Akkasi dhibee madaa kan dhukkubsate beeka jedhanii mire. Dhugaadha. Iyyannoon takka haalaan irra deddeebi'amte. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun waa'ee jaalala maatii irratti rakkoo qaban iyyatanii jiru. Jaalala maatii jechuun jaalala akkami? Takki isaatu maatii isiin jaalanne yookaan isiitu maatii isaan jaalanne. Dhugaadha. Iyyannoo akkanaa nama hedduutu iyyate. Duuba dhaggeeffataan keenya kun yaada akkam nuuf kenne. Amata 10 dura jaartii fuudhee mana maatii kiyyaatti hin galadhe jedha. Haaya. Eega mana maatii ittiin galee booda gandi hundi ganda gammachuu ta'ee maatiin kiyya hundi jaartii tiyya tana haala gaariin naa kunuunsuu eegalan. Anis yaaddoo takka malee gama dalagaa bobbahee galgala gammachuun manatti gala. Wayitaan ani galuu maatiin hundi walitti qabamee bunni dhaabamee manni oowwifamee na eega. Maashaallah. Anis eega maatii kiyya hundaa salaama gaafadhee booda jaalatamtuu tiyya cinaa taa'ee eega nyaannee buna dhugnee booda hunduu gara mana hirriiba ofii deema. Anis jaartii tiyya qabadhee gara mana hirriibaa seena. Haaya maalirree tan asumatti dhaabnee biraas deebina. Achi booda maaltu maal ta'e? Baatii lama booda dubbiin hundi ni jijjiiramte. Jaartiin tiyyaas gammachuu gaafa duraa san ni dhabde. Maatiin kiyyaas akka duraa isii wajji qoflanii taphachuu dhiisan. Galgala hogguu gara manaa galu akka gaafa duraa walitti qabamanii na eeguun hin jiru. Jaartiin tiyya kophaa isii kutaa keenya keessatti na eegdi. Inumaa gaafa garii osoo na eegdu rafti. Anis gara manaa galee nyaata ifumaaf qopheeffadhee nyaadhee rafa. Maali rakkoo maaltu argame? Waan rakkoo kana fideen walii wallaalee jira. Isiin gaafanne? Isiin warra isaa himatti wanti isiin himattu waan himatamuu maluu miti. Haati isaatii fi obboleeyyan isaatiis himatanii wanti isaan himatan humaa waan silaa himatanii miti je. Duuba walitti hin araarsu? Arree araarsu borus wal malolan. Duuba maali? Mala dhabnaan mana kireeffadhee maatii kiyya biraa bahe. Achi booda hanga baatii lamaa takka walirraa fagaatanii walirraanfatanii adda turan. Isinis kophaa waan ooltuuf mukaayuu eegalte. Kophaa taa'uu ifadhee naan jette. Hayyee. Achi boodaanis yoo kophaa taa'uu ifatte dhaqii ummaatiyya bira ooliin je'eenii je. Achi booda sukkarumaa fi soogidda bittee harkatti qabattee ummaatiyya bira dhaquu eegalte. Ummaan tiyyaas aanan elmitee manatti itti dhuftee ziyaarti. Baatii takka booda ammoo wal yaaduu eegalan. Maashaallah. Amma eega maatii kiyya biraa bahee jaartii tiyya hojii jiraachuu eegale amata 10 ga'ee jira. Jaartiin tiyya ummaatiyya akka haadha isitti jaalatti. Isiinis akkuma intala isitti jaalatti nuun je. Mee kanarraa maal hubattaati? Kennaa walii kennuun jaalala jidduu namaatti facaasa. Kennaa waliif kennuun qalbii walitti hidha. Akkasii kennaan xiqqoon qabdu waanuma qabanirraa yoo waliif kennan jaalalti ni argamti. Manaanis adda fagaachuun gaariidha. Namni yoo adda fagaatee wal jaalata. Maashaallah kun muuxannoo gaariidha. Dhaggeeffattoota keenyaa kan sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniifis barumsa guddaa ta'aa jennee abdanna. Iyyannoo iyyattootaatti haceenu kaa. Hayyaatee eegale. Iyyannoo duraa. Ani maqaan koo Maatuqaahaa jedhama. Ani biyya keessa jira. Abbaan warraa kiyya ammoo Awurooppaa jira. Jaalalli inni naaf qabu haalaan guddaadha. Anis onnee irraa isa jaaladha. Yoo xiqqaate torbaanitti guyyaa 3 naa bilbila. Anis guyyaa hundaa sagalee isaa dhagahuuf telefoona harkatti qabadhee hanga bilbilamuuf eegaa oola. Ummaan isaatii fi an magaalaa tokko keessa waan jiraannuuf guyyaa guyyaan itti dhaqee ziyaara. Waan isiin barbaaddu hundaa hanga humna tiyyaatiin nin guutaaf. Mallaqa inni naaf ergu cinaa isa dhoysee ummaa isaatiif waan adda addaa bitaaf. Garuu haati isaatuun rakkoota kanatti himatti. Ilmi kiyya dafee naaf hin bilbilu. Yoo guddate baatii tokko keessatti guyyaa takkanaaf bilbila. An ammoo yeroo hunda sagalee isaa dhagayuu fedha. Guyyaa hunda qalbiin tiyye isaaf narraa oolti. Maaliif naa bilbiluu dhabe? Wayina jalaa dhukkubsatee laata jedhee yaaddawaa oolanaan jette. Ummaan isaa dubbii tana naa himnaan hedduu rifadhe. Imimmaan qabachuu dadhabee ummaa isaa hammadhee boo'e. Achi booda ka'ee gara manaa gale. Akkuma amma nagahee innatti bilbilaan jalaa kaasee amma booda osoo na bira hin bilbilin dura ummaa teetii bilbiluu qabda. Osoo isii hin bilbilii yoo nutti bilbilte telefoona si jalaa hin kaasuu jedheen. Innis hayyeen hin bilbilaaf naan jedhee hoggasuma telefoona kiyya cufee bilbileef. Guyyaa 2 booda deebisee natti bilbilaan osoo telefoona isaa hin kaasin ummaa isaa bilbilee gaafadhe. Har'a si bilbilee jiraa jedhee gaafannaan lakkinaaf hin bilbilee naan jette. Anis silkii isaa jalaa kaasuu didee dhiise. Amma alhamdulillah xiqqoo wayyaawee jira. Ummaa isaatiif torbaan bilbiluu eegalee jira. Garuu natti mufatee jira. Maaliif telefoona narraa kaasuu didde?
Maaliif ajaja kiyya hin qeeballee naan jedhe. Anis sababa kanaaf gama dhaddacha kanaa dhufe. Akka inni ummaa isaatiif bilbiluuf telefoona jalaa kaasuu dhabuun kiyya ajaja isaa qeebaluu dhabuudha. Yoo akkas ta'e amma dhiifama gaafadhe araarfadha. Murtee abbaan murtii natti kennu obsaan eeggadha. Iyyannoo lammaffaa. Ani iyyataa iyyannoo jabduun dhufe. Garuu maqaa kiyyaa gabaa jeenis ibsuun barbaadu. Haadha warraa tiyyaa tan akkaan jaaladhu wajjin xiqqoo walitti buunee iyyannoof gama dhaddacha kanaa dhufe. Jaartii tiyyaalaan jaaladha. Ganamaa fi galgala halkanii fi guyyaa gad bahee ol deebinaan isii dhungachuun barbaada. Gabaabumatti yeroon isii arge hunda dhungachuun barbaada. Isiin garuu ni ifatti. Dhungoo ani isii dhungachaa oolu tana hin feetu. Sababa kanaaf itti mufadhe. Yoo badiin na bira jiraatte naaf hima gorsa naaf dabarsa. Yoo badiin isii bira jiraattees itti naaf hima naa gorsa. Iyyannoon tiyyatanuma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله فارو ربي كنياتين سقنتا لدى جالالا إرتي ولتدبيني تجرى ورمرتي خيري لأرقة ربي وناتا سججادا قم سقنتا كنيا تدبرح سقنتا كنيا سقنتا تكفادا دبتشور أندرت درا وولي إرجون أكمل قبو نبين كنيا نتوبة عليه الصلاة والسلام تهادو تهابو نمو أصو إسجالتني برباد كان ما جيبو لين وفي من ما جيبا ملي أصو إسجالتني برباديشو أكو ما سجالة شوفيتو سنت أتلين نما جالة شوفيت جيشو نعم أكو ما نمني سجالة شيسو بربادوت أتلين نما جالة شيسو بربادي وان ati gartee dalaydee waan ati dalaydee nama jaalachiisuu barbaadu waan akkasii jechuudha. Akkuma namni waan ati jaalattu siif dalaganii si jaalachiisuu barbaadutti jechuudha. Naam. Tahaaduu tahaabbu. Hadiisa keessatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhe. Tahaaduu tahaabbu. Hadiisa Imaam al-Bukhaariin kitaaba isaa Adabul Mufrad keessatti odeyse, Imaam Maalik illeen Muwaxxa'iin keessatti odeyse. ولي وإرجع والجالتني جه وولي كنون ولنما جالت جيسا حكيم من أرباطك وانجده أكثم بنصيف كجدمو تباعدوا في الدار تقاربوا في المودة منان الدفقات لا جاللا ولدياتني والجالتن ججو نمني يوهمتو ولي أرقو باتي لقهو باتي ganama galgala wal bira jiraate ilmi namaa waa balleessa walirra arga walirra dhaga wal jibbaadha deema sabrii godhatee irra walii dabrurra wal jibbutu dhiyaata ilmi namaa kana naam akkanumattu ilmi namaa wal quufa duuba yoo wal biraa fiigi amma wal dharra'a wal kajeela waan jedhan nama guddaa kabajamaa haga gaara uhudii yookaan haga gaara cilaaloo sibiratti gahuutu yoo walit dhiyaatanii wajjitaysan sibiratti xiqqaatee haga tiitichatti deebi'a jedhan tiiticha wahittu ati laalle goota jechuudha maaltu waan sanfite nama duraan ijaan ol jettee laalle ka isa bira taa'uun isa dubbisuun si qaafachiisu booda irra ciiftee badi asii hanga jettuun ta'a jechuudha san walitti dhiyeenyatu fite gaafatan dura waan jedhu waan jettu obboleetiin teenya gaafattuun rakkina jaarsa ofiitti irraa himte gabaabinaan jechuudha. Jaarsi kiyya ayyoo isaan dubbisu jetti. Namni haadhan dubbisne guutumattuu ka haati isarraa yaaddoytu ka haadha yaachisu salphate kasaare. Kasaare yoo uf dhaqqabe malee dafe hongawe duniyaa fi aakiraan isaa badde nama san yoo uf dhaqqabe malee maaliif? نبي كن يوان جري عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وكذلك الوالدة حديث إمام الترمذي وديسك إمام الألباني سيقول كيستي أكنج جال لربي جال لا حدا أبا كيس جرت جبن سي ربي جبن ساد أبا كيس جرت قاف ربي سجالت والنسيا فنجرو jaalalli rabbi ammoo gaafa haadhaa fi abbaan keessa jaalatte jechuudha
yoo haadha abbaan kee sin jaalatin sirraa yaadan sirraa cinqaman rahmanni eeysaa sii dhufa yaa abdallah gariin namaa waan jedhu an jaartitii yarra haadha kiyyarra jaaladha ka jedhu jira jechuudha jaartii yoo takka duute illee takka fuudhuu danda'u yoo takka hiike illee takka fuudhuu danda'u haadha yoo takka duute fiduu hin dandeenye san irra caalchifata gowwaan namaa jechuudha rabbi ufsaa beeksisu shari'aa si haa hubachiisu yaa nama akkasii naam duuba isiin tun hanga ummaa tee dubbistutti siin dubbisu waliin dubbisnu wuji'een jetti hayya jedhe dubbisee ka'ee ummaa isaa guyyaa kaan akkuma aadaadhaaf irraa dhiisa jechuudha telefoonatti dawwallaan isiin jalaan kaasne muufatee jechuusaniif jecha muufuuf kanarratti maal naan jettanii wayitti gaafatamaa nama qaalii jaarsaa dide wayii ta'a jechuusiiti waan jennuun duuba yoo ilmi namaa jaarsa ta'ee haadha abbaa keetu ta'e waan macsiyaa waan dilitti si ajaje laa taa'ata limakhluuqin fi cisyaani ilkhaaliq makhluuqa een jedhan khaaliqa didanii jechuu bika rabbii guddaa didanitti bika rabbii waliin nama buustutti ilma namaa qaaliin godhan ati isa kana yoo macsiyaa si ajaje malee qaalii isaan didin inni achii dilii dalageef ati asii qaalii isaan didin qaalii godhi waan khayri keessatti ammoo dubbisi haadha kee jeyi karaa birootiin akka birootitti akka inni dubbisu yaalii godhi garuu rabbiinuu sii laaffise amma wayyaawee jette rabbi akkasumatti warra gartee itti fuusa hataasu jechuudha hayni jaarsaalleen hayni jaartiilleen hayni haadha hayni abbaa hundinuu kopha kopha hayni ilmaanii cufti ummataatu haqa isaanii argachuudha qaban gaafii lameessituudha waan jedhu furmaata barbaadaan dhadachaa jaartii tiyyaniin jaaladha garuu yeroo hunda dhungachuu fedhaa isin nan dhungattuu rakkinni kun maalii jedha duuba na bira badiin jirti moo isii bira badiin jirti waan jennuun duuba ati jaalala mul'isuu feeta gammachuun ol seenuu feeta yoo seentullee gammachuun gabba'uu feeta yoo baatullee ijatee duratti illi jireenya keetii sii taateerti isiin hoolaata gammachuu jireenyaa kana cimmaa qabdi moo maali waan jedhamu si shakkisiisu jira jechuudha dhungooti dun isii kun maal fakkaataa waan jedhamu waan jennuun duuba obboleettii teenyaan dhungoon didinii jennaan maaliif jennaan alqublatu rasuulul hubbi jedhan dhungoon ergaa jaalalaati si jaaladhe jechuudha wama jaalala isinii fidu wama garaa wal isinii laaffisu wama akka waliin gammadda waliin mirqaantan isin godhu kanaafuu tanan didin na'am qad takuunu alqubla ablaq min alfi kalima akkana jedhan dhungoon takkittiin dubbii kumarra ka caaltu fa'a taatee argamtiyya li'annahu dhungoo jaalalaa waan taateef na'am waan jedhan alqublatu hiya miqyaasun yaqiisu xaraarata alxubbi akkana waan takka ta'a jaalalli hangam geessi jedhanii itti madaalan takka isiin madaalli jaalalaati فكلما كانت ساخنة كلما عاش الزواج واستمر حقما رنقون أو إتو وججرين كيسان أو أحد نعم هنقسم تريجو وكلما كانت باردة كان الزواج في طريق الوفاة أكما أبنويتون أكما رنقون تيسان أفدوب ديبتون أكما yoo taraa duraa guyyatti taraa 10 wal dhungatan 3 fi 4 gad deebisuun gadi xiqqeessuun jaalala hir'isuudha ta'a jechuudha akkuma dhungoon tun gasiituun jiruun teessan gama du'aa deemu jirtiyya kanaafu jireenya keessan uf jalaa dhajjeessinaa jireenya gammachuu godhaa jiraachisa isiin diduun kun waa hedduu ta'uu ni mala qaanfachuun ni mala naannoo inni gariin waan akkanaa waan hin beeyneef jaarsaa jaartii wal dhungatuun kun isaanitti ulfaata warra sanirraa ta'uutu mala yookaa balfuutu mala afaan nama tokko tokko ajaa'uun mala yoo afaan itti ajaa'ifa kana balfuun isini mala yookaa ufumaaf afaan kiyya itti ajaa'ifa jettee uf qaanfattee afaan ufii balfuun ni mala yookaa dhungoon kun gara walqunnamtii qaama saalaa isa harkisaa yeroo hunda waan akkanaan danda'adhu jechuun isiidha ni mala kana hunda furmaanni isii gaafattee
mee dhugaa rabbii san waan jiru lafanaa kaayi jetteeni waan isii miidhu yoo ta'e irraa dhaabdee waan isiinuu wallaalaan miidhamtu yoo taate ibsitaaf jechuu akkastuu barbaachisa. Sagantaan keenya kadhaddacha jaalalaa asitti goolabama. Rabbiin warra murtii khayriidhaa kanaan wajji gammadee wajjiratu rabbiin cuufa maatii islaamaa haa taasisu jechaadha. Asitti xumurra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء.